Seenaa shamarree Oromoo gabrummaan yeroo 12 ol gurguramte. Shamarreen kun Ganamee Yaa'ii jedhamti. Ganamee Yaa'ii kibba lixa Oromiyaa Jimmaa Guumaa ganda Labuu jedhamutti kan dhalatte yoo ta'u, barri isheen itti dhalattes bara 1832 keessa ture. Ganamee Yaa'ii daa'imummaa isheen abbaa fi haadha kan dhabde yoo taatu, abbaan ishee obbo Yaa'ii Shaashidaa Odaa yeroo isheen daa'ima ganna 6 turte lola irratti akka ajjeefamee fi akkasumas haati ishee ijoollummaatti akka jalaa duute galmeen seenaa ishee kan of mirkaneessudha. Haaluma kanaan Ganameenis kophaatti hafuun jireenya gaddaaf gadadoon guutame keessummeessuuf dirqamte. Ganameen abbaa fi haadha isheetiif ilmoo jalqabaa yookaan ilmoo tokkittii turte. Sababa kanaan erga maatiin ishee boqotanii bakka awwaalcha abbaa fi haadha ishee yeroo hunda deddeemte daawwatti. Haaluma kanaan gaaf tokko too isheen awwaalcha maatii ishee daawwatte deebitu wanti isheen hin beekin yookaan hin eegin ishee mudate. Kunis karaatti warri daldala garbaa yeroo sana deddeemanii hojjetan arganii battalumatti Ganamee butuun fudhatanii deemanii. Sana booda Jimmaa irraa gara Gondar geessuun achirraas gara Masiriitti gurguramuun Masirii keessattis yoo xiqqaate yeroo 12 ol irra deddeebiin erga gurguramte booda akka qabeenya lammii Masirii Maharat Alii jedhamutti Kaayirootti geeffamte. Achittis gola mootii Masirii keessa hojjechaa akka turtee fi amantaa Islaamaa hordofaa akka turte galmeen seenaa ishee kan ragaanuuf ba'udha. Ganameen dubartii waa daftee baruu fi qabachuu dandeessuudha. Akkasuma afaan baay'ee dubbachuu nama dandeessuudha. Fakkeenyaaf afaan Arabiffaa, afaan Oromoo, Faransaayii, Ingiliffaa fi boodarra immoo afaan Jaarmanii barachuun kan dubbataa turtedha. Bara 1947tti lammiin Jaarman Joon Baaroon jedhamu Masiriitti imaluun daawwannaa taasiseen mootiin Masirii kun geggeessaa isaaf taasise keessatti Ganamee akka kennaatti Joon Baarooniif dabarsee isaaf kenne. Joon Baaroon yeroo Jaarman Koornitaal geessutti maqaa ishee ganamaa irraa mulquun Faatimaatti jijjiiramee akka turee fi cuuphaa kiristaanummaa booda ammoo maqaan ishee gara Pooliin jahanitti akka geeddarame Liidarhoos Eeroon Walbert Smith qorannoo isaa irratti maxxansee jira. Kana malees Ganameen erga bitamtee booda akkaataa itti mana kunuunsaa akka barattuu fi mana barumsaa yommuu seentetti barumsaan baay'ee cimtuu waan taateef amantaa kiristaanummaa fudhachuun bara 1852tti erga cuuphamtee booda yeenyaan lubootaa fi mishinarootaa waliin hojjechuu eegalte. Ganameen kitaaba seenaa ishee mata duree intala Oromoo jedhu kan isheen barreessite boodarra erga isheen duutee maxxanfamee gara afaanota 30 olittis hiikameera. Osuma hin turin baruma sana jechuun bara 1855tti dhukkuba sombaan qabamtee dandamachuu waan dadhabdeef boqotte. Osoo hin boqotin dura garuu dhaamsa tokko warra mishinootaatti dhaamachuun uummata ishee Oromootiif barnoota ammayyaa fi amantii akka barsiisaniif dhaammattee boqotte. Warri mishinootaas dhaamsa ishee fudhanii yaalii baay'ee godhanis milkaa'uu hin dandeenye. Bara sana mootiin Habashaa Yohaannis lammaffaan manneen barnoota afaan Oromoo barsiisan bara 1860moota keessa banamanii turan Minilik lammaffaan akka cufsiisu ajaje. Kun bara 1870moota keessa jechuudha. Yohaannis Oromoota Wallootti duulee baay'ee isaanii booji'ee qabee warra garba bitanitti gurguraa ture. Warri mishinarootaas carraa kanaan Oromoota argatan fudhatanii gara Jaarman geessanii barsiisanii gara Oromiyaatti deebisuuf yaalanis ijoolleen achi geeffaman dhibee sombaatiin dhumuu danda'anii. Kitaabni Ganamee intala Oromoo jedhu bara 1855 bara Onneesimoos dhalate barreessite maxxanfamuun afaan Jaarmanii fi afaanota birootti hiikamuun galii baay'ee argamsiise. Galii sanaanis boodarra kitaabni qulqulluu Onneesimoos hiikee barreesse akka itti maxxanfametu dubbatama. Awwaalchi Ganamee magaalaa Riyeen keessatti akka awwaalamte maddi seenaa ishee kan ragaanuuf ba'udha.